odeeffannoo maddeen alaatti argannetti yoo ceenu Arsenal arganna taphataan Arsenal ka Havertz miidhamuu gabaafameera har'a ganama garee Arsenal shaakala hojjete keessa taphataa sarara fuulduraa ka Havertz sababa miidhamaatiin akka hin hojjennedha kan The Athletic gabaase miidhama isaaf qorannoon dabalataa taasifamaa jira hangam dirreedha akka fagaatu beekamuu baatus miidhamni jilbaa isa muudachuudha kan ibsame taphataan umurii 26 ka Havertz bara darbe sababa miidhamaatiin yeroo dheeraadhaaf dirreedha fagaachuun isaanii yaadatama tapha 18 irrattiin Arsenaliin hin tajaajille ture yeroo sanattiin sodaa kanaaf Arsenal jijjiirraa taphattoota osoo hin xumuramin taphataa sarara fuulduraa dabaluudhaaf yaada akka qabullee The Athletic gabaasaa jira Gabriel Jesus yeroo dhiyoottiin gara dirreettiin deebi'a jedhameen eeggamu erga bara darbee miidhame asittiin deebuudhaan Arsenaliin hin tajaajille Gabriel Jesus taphataan haaraan kilabichaatti makame Victor Gyökeres taphataa sarara fuulduraa kophaasaa kilaba kana tajaajiluu danda'udha tapha Premier League England torbee jalqabaa irratti Arsenal Manchester Unitedin goolii 1-0dhaan injifate irratti Premier League waliin akka waliin barre taphatichi mul'ateera goolii galchuu hin dandeenye goolii isaa jalqabaa Premier League'dhaan argachuu hin dandeenye kanaaf hanga inni liigicha waliin wal barutti Arsenal akka hin rakkanneef jijjiirraa taphattootaatiin hirmaachuu barbaada jedhamaa jira Leandro Trossard taphataan kun kilabicha keessaa Arsenal keessaa ni gadhiisa jedhameeti eeggamaatiin kan ture haa ta'u malee garuu inuma waliigaltee isaa dheeressuu danda'a jedhamaadha kan jiru kanaan alattiin yeroo taphattoonni sarara fuuldura Arsenal kanneen akka Kai Havertz miidhaman Gabriel Jesus faa yeroo miidhamanii jiranittiin sarara gidduurraa gara sarara fuulduraatti deemuudhaan taphachaa kan ture Mikel Merino taphattoota kanneen lama Leandro Trossard fi Mikel Merino akka filannootti kilabicha tajaajiluu danda'u jedhamaadha kan jiru Arsenal dilbata dhufu Leeds United waliin kan taphatu Leeds United kilaba bara kana gara Premier League itti guddate akka ta'e ni beekama Arsenal taphasaa jalqabaa injifannoodhaan kan eegale injifannoo kanatti fufsiisuudhaaf Leeds waliin morkiin taasisu ni eegama garuu Kai Havertz tapha kanarrattiin hin tajaajilu dhimmi Alexander Isak fi Newcastle ammas itti fufee jira kaleessa Alexander Isak Newcastle waadaanaaf galee hin raawwanne jechuudhaan komii qabu karaa toora miidiyaa hawaasaa isaa ibsachuun isaa ni yaadatama kana booda waliigaltee waggaa 3f Newcastle waliin isa tursiisu qabaatu Isak waadaan keenya kana hin turre erga isaan waadaa kana naaf hin galle naaf hin kabajne walitti dhufeenya keenya itti fufuu hin danda'u jechuudhaan kaleessa beeksisee jira Newcastle deebii kenneen Isak waliigaltee qaba ganna kana kilabicha gadhiisuu danda'a kan jedhu waadaan kamuu hoggansa kilabichaatiin hin galamnee fi jedhee jira Newcastle taphataa kana gurguruu hin barbaadu bakka isaa buusuudhaafis ammattiin hojiin hojjechaa jiru tokkollee hin jiru Eddie Howe naamusa isaa yoo sirreeffate balballi keenya isaaf banaadha jedhaniiru garuu Isak lammaffaa Ofisa yaada kenneen lammaffaa Newcastle hin taphadhu jechuudhaan kana dura yaada isaa kennuunsaa ni yaadatama Liverpool erga paawundi miliyoona 100 miliyoona 10 Isak mallatteessifachuudhaaf gaaffii dhiyeesse guyyaa 20ffaan isaa har'adha jijjiirraa taphattoota xumuramuudhaaf guyyoota 12dha kan hafu Liverpool irra deebiidhaan Alexander Isakiif gaaffii dhiyeessuu danda'a garuu gaaffiin dhiyeessuu danda'u paawundi miliyoona 100 fi miliyoona 20 darbuu hin danda'u jedhamaa jira Newcastle immoo gatii kana fudhachuun barbaadu yoo xiqqaate paawundi miliyoona 100 fi miliyoona 50dha Alexander Isak irraa kan barbaadani isayyuu yoo kan akka gurguramu fedhanidha taphataan kun hin gurguramu jechuudhaan kilabicha irra deddeebiidhaan yaada kennaa turuun isaanii yaadatama inni kun Alexander Isak jiru kubbaa miilaa isaa miidhuu akka danda'u kan namatti agarsiisudha garuu deeggartoonni baay'een taphataa kana lammii Sweden kan hadheeffachaadha kan isaan jirani osoo tureeyyuu akkamitti milkaa'uu danda'a kan jedhumoo gaaffii biroodha kan ta'u ga'umsisaa shakkiin qabu Premier League'dhaan waggoota lamaan darbanittiin taphataan goolii 20 fi isaa ol galchuudhaan xumure isaa fi Erling Haaland akka ta'e ni beekama bara darbe taphataa Liverpool Mohamed Salah taanuudhaan taphataan goolii hedduu Premier League'dhaan galche Alexander Isak ture goolii 23
kanneeni Newcastle torbee darbe Aston Villa waliin goolii malee 0-0 dhaan tapha xumure irrattiin Newcastle rakkachuun isaa ni yaadatama osoo Alexander Isak dirree keessa jiraate tarii gooliin galuu akka danda'ullee kan namattiin mul'isudha. Kanaaf ga'umsa isaa irrattiin shakkiin jiraachuu baatus garuu fedhiin deeggartoota kilabichaa dirree keessattiin akkamittiin isa ilaaluu danda'u kan jedhu gaaffii biroo ta'uudhaan kan dhiyaatu. Isak yeroo dirree keessa jiru Newcastle 51.2 taphanii injifata isa malee garuu 48 kan gadi bu'u. Kanaaf Alexander Isak taphataa murteessaa Liverpool ta'uudhaan Newcastle ta'uudhaan kan inni turuutii danda'u dirree keessattiin shakkii qabaachuu baatus garuu deeggartoonni akkamittiin isa simatu kan jedhu gaaffii ta'eeti kan itti fufu. Kana booda guyyoottan 12 guyyoota jijjiirraa 12 hafanittiin Newcastle keessa turamu gara Liverpool deema kan jedhu gaaffii birooti. Manchester City immoo waliigaltee Rico Lewis dheeressuudhaaf dhiyaate taphataa kana mallatteessifachuudhaaf barbaada akka jiru ni yaadatama. Manchester City taphataa umurii 20 Rico Lewis waliigaltee hanga bara 2030tiin Etihad isa tursiisuun dheeressuudhaaf kan dhiyaate waggaa tokkoof akka filannoottis kaa'amee jira. Hanga bara 2028tti waliigaltee The Citizens waliin isa tursiisuu qaba. Taphataa bu'aa akaadaamii Manchester City ta'edha. Umurii isaa 8 irraa eegaluudhaan kilaba kana keessattidha kan dabarse. Bara 2022 irraa eegaluudhaan immoo garee jalqaba Manchester City tiif taphachuu kan eegale taphoota 94 taphachuudhaan kilabicha sirnaan taphataa dargaggeessa tajaajilaa jirudha. Bakka garaagaraa taphachuu danda'uun isaa immoo Pep Guardiolaan irra deddeebiidhaan akka filatan isa taasiseera. Ittisa qarqara bitaa mirga akkasuma sarara gidduurratti Manchester Cityidhaaf taphataa taphachaa turedha. Torbee darbe tapha jalqabaa Premier Leaguetiin siriireera. Goolii Erling Haaland galcheefis haala mijeessuun isaanii yaadatama. Amma waliigaltee isaa dheeressuudhaan Etihad kan turu yoo ta'e kana dura gaaffii Pep Guardiola irratti kaa'aa ture taphattoota bu'aa akaadaamii kilabichaa ta'anii fi ga'umsa gaarii mul'isaa jiran kilabicha keessattiin itti amanuu dhabuudhaan gaggeessaa ture xiqqoo kan tasgabbeessuudha kan ta'u. Roman Leon Bailey ergisaan Aston Villa irraa mallatteessifateera. Kilabiin Itaalii Roman ergisaan hanga xumura bara dorgommii kanaatti Leon Bailey mallatteessifachuu isaa beeksiseera. Lammiin Jaamaayikaa Leon Bailey bara 2021 paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 54 Bayer Leverkusen irraa Aston Villaatti kan makame tapha 144 goolii 22 kilabichaaf galcheera. Bara 2023-24 yeroo gaarii ture kan dabarse tapha 52 goolii 14 galcheera. Bara darbe garuu taphoota 38 goolii 2 qofa galchuudhaan milkaa'ina irraa fagaatee kan ture. Aston Villaan waliigaltee hanga bara 2027 isa tursiisu taphataa kana waliin qaba. Haa ta'u malee garuu Roomaan xumura bara dorgommii kana dhaabbiidhaan yookaan barbaadu ta'e taphataa kana mallatteessifachuudhaaf mirga guutuu ni qaba. Waancaa kilaboota addunyaatiin waancaan kilaboota addunyaa Chelsea injifate biiroo pirezidaantii Ameerikaa Donald Trump keessatti argamuunsaa gaaffii uumee jira. Tibbana pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump aangawoota biyyoota Awurooppaa garaagaraa biiroo isaanii Waashingtanittiin affeeruun yeroo waliin mari'atan waancaan kilaboota addunyaa Chelsea fudhate mul'ateera. Deeggartoonni gaaffii gaafachaa turani. Ji'a darbe Trump Ameerikaan dorgommii kana qopheessuu ishiitiif beekamtiidha akka ta'uutiif waancaa kana fudhachuu akka barbaadan erga beeksisaniin booda eeyyama argachuudhaan baraan biiroo isaanii keessa akka kaa'atan FIFAarraa kennameefii jedhamee jira. Chelsiin hin fudhanneere kan jedhu gaaffii irra deddeebiidhaan kaa'aa turedha. FIFAan waancaa gosa sadiidha kan qopheesse waancaa wal fakkaata. Inni orijinaal yookiin sirrii ta'e waajjira muummee FIFA Switzerland Zurichidha kan jiru. Bifa kan bira fakkaatti isaatiin kan hojjetame Chelsiidha kan fudhate tapha Milan waliin taphatan irrattis mul'isuun isaanii ni yaadatama. Kanaaf Chelsiinis fudhateera, Donald Trumpis fudhatee jira. Waancaan kun biiroo guddaa waajjira muummee FIFA Switzerland Zurich jiru keessas akka jirudha kan gabaafamaatiin jiru.